Harka fuunee akkam jirtuu jaallatamtootaaf hordoftoota chaayinaalii Shumbee Tuunaa waaw akkasuma chaayinaalii keenya sabskraayibii warreen nuuf hin taasisin sabskraayibii gochuudhaan akkasuma dawwil milikitii yeroo tokko cuqaasuudhaan nootifaayii akka taatan sin yaadachiisuun barbaada. Sababiin isaas chaayinaalii kanarratti barnoota garaagaraa barnoota yuutuubiif isin fayyadan yuutuubii yeroo hojjettanitti maal gochuu qabna maal yoo gooneedha kan nuti yuutuubii irratti jijjiiramuu dandeenyu guddachuu dandeenyu viiyuu hedduu argachuu kan nu dandeenyu kan jedhu wantoota hedduu isiniif hojjenna jechaadha. Icciitii hedduu isiniif hojjenna jechaadha. Akka itti jijjiiramtan yuutuubii yeroo kanatti ji'aan yoo xiqqaate kan inni monetaayiz godhu hanga $730 jabaattanii yoo hojjettan jechaadha. So guyyaa irraa dirqama wanta isin barbaachisu yeroo darbee viidiyoo keenya keessatti appii 3 isin barsiiseen jira. Appilikeeshinii 3 jechaadha. Appilikeeshinii sana yoo inni ilaallatee dudduuba deebisaatii deemaa ilaalaa jechaadha. Yuutuubii hojjechuudhaaf dirqama appilikeeshinii isin barbaachisan jechaadha. Keessumattuu warri bilbilaan hojjettan akkasuma warreen kompiitaraan hojjettan illee dirqama isin barbaachisa jechaadha. So baay'ee namatti tola. Guyyaa irraa immoo kan isinitti agarsiisuu barbaadu tokko jechaadha. Seeraan yoo na hordoftan steepitiin yoo na hordoftanii akkamitti suura lixaa fi baanerii yookiin taambineelii akkamiin hojjechuu dandeenya. Viidiyoo ni hojjettu fakkeenyaaf viidiyoo icciitii tiktookii hojjettanaa jennu. Icciitii tiktookii kana suuratti laxxafamu kan nama hawwatu yeroo baay'ee baaneriidha kan nama hawwatu jechaadha. Fuula isaadha jecha namni fuula isaa ilaaleeti kan inni seenee isiniif ilaaluu danda'u. So arraga appii ajaa'iba ta'e appii taambineelii hojjechuudhaaf isin barbaachisu akkamitti immoo hojjenna kan jedhu hojjedha isinitti agarsiisa jechaadha. So steepitiin na hordofaa. Sababiin isaa isin yuutuuberoota ta'uu barbaaddu waan ta'eef yuutuubii hojjechuu waan barbaaddaniif yuutuubiin keessan immoo erga guddatee booda yoo jabaattanii guyyaatti upload gootan yoo yerootti upload gootan yoo xiqqaate torbee keessaa guyyaa 2-3 yoo upload gootanii ji'aan galiin isiniif galu baay'ee akka ta'e ni beektu jechaadha. So keessumattuu warri biyya alaa jirtanii xuruutti ilaaluu qabdu jechaadha. Xuruutti na hordofuu qabdu. So guyyaa irraa appiin isinitti agarsiisu appii ajaa'ibadha jechaadha. Jalqabumarraan egaa gamanumaan namni bilbila irratti yeroo fayyadamtanitti meenuu keessa seentu jechaadha. Yookiin faayila bakka faayila isiniif baasu keessaa akkuma isinitti agarsiisaa jiru yeroo tokko bakka faayila baasuun cuqaasee seenaa. So bakka kana faayila jira. Yeroo tokko appii kana barbaadeen isinitti agarsiisa jechaadha. Appiin kun appii baay'ee namatti toludha. Appii ittiin lixaa fi suura yuutuubii keenyaaf erga hojjennee booda suura akkamiin hojjennaa kan jedhuuf kan baay'ee nu gargaarudha jechaadha. So ediitii kana fayyadamuu qabdu jechaadha. Ediitiin kun baay'ee bu'aa guddaa qabachaadha suura lixaa fi hojjechuuf. So xuruutti na hordoftanii maal fakkaata appilikeeshinichi kan jedhu akkamiin appilikeeshinii kana daawunlood godhanna kan jedhu xumura irratti isiniif ibsa. Nan aarti jedha jechaadha. Nan aarti kan jettu kan argaa jirtu ilaalaa jirtu ni mul'ata. Nan aarti kan jettu kana keessa yeroo tokko cuqaaseen seena jechaadha. Yuutuubiin yeroo kanatti appii kanaan yoo hojjetame baay'ee fudhata jechaadha. Baay'eetti akkasuma immoo ediitiin appii kana namoonni hedduu baay'ee isaa jiru jechaadha. Tiktookii irratti chaanaalota hedduutu ittiin hojjeta jechaadha. So namoonni ciccimoo hedduu tiktookeroonni ni hojjetu. Yuutuuberoonni hedduu appii kanaan fayyadamu jechaadha. So fakkeenyaaf ediit kan jettu keessa seena jechaadha yeroo tokko cuqaasne. So ediit kan jettu cuqaaseen jira. Gaalerii keessatti footoo irratti hojjechuu barbaannu fudhachuu dandeenya jechaadha. Yeroo tokko ediit cuqaasne gaalerii kan jettu kana seena jechaadha. Gaalerii seeneen jira. Faayila koo keessa jechaadha. Suura gashuuf suuraan irratti hojjechuu barbaadu seensisuudhaaf gaalerii keessa seeneen jira. So all gaalerii kan jettu kana yeroo tokko cuqaasa. Steepii kana ilaaltanii isinillee steepii kanaan hojjechuu dandeessu jechaadha. So suuraan irratti hojjedhu tokkoon fudhadha jechaadha. Fakkeenyaaf gabaabamatti chaanaalii keenya Shumbee Tuunaa kan jedhu kana nan cuqaasa jechaadha. Chaanaalii kana haala akkamiin irra deebinee update godhuu dandeenya. Osoo haala akkamiin edit gooneeti bareedaa ta'a kan jedhu chaanaalii kana yeroo tokkoon cuqaasa. Shumbee Tuunaa chaanaalii keenya isinillee subscribe gochuun dagatiina. So egaa gara ediitii keessa na seensisa. So haala kanaan naaf fidee jira.
bakkoota kana jechaadha crop gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf crop irraa kaanu crop godhuudhaaf haala barbaadaniin crop gochuu dandeessu jechaadha. Saayizii isaa argaa jirtu, saayizii isaa, direction isaa wanta hunda kunoo argaa jirtu. Rotate gochuu ni dandeessu, gara barbaadanitti naannessuu dandeessu. Saayizii isaa qeyyeruu ni dandeessu. Akkasumas saayizii kun naa ilaallume fakkeenyaaf saayizii kun argaa jirtu YouTube accepting godha jechaadha argaa jirtu. YouTubein kun software kana duukaa walii galtee qabu jechaadha. So fakkeenyaaf haala kana naa fudhannu achiiti bakka kam dhufna right kan jettu. Saayizii kan argaa kunni booda right keessa seenna. So baay'ee salphaadha jechaadha. Egaa appii kanarratti dirqama yeroo hojjennu irratti appiin kun waan haaraa ta'eef dirqama promotion irratti ni seensisu na hordofaa seeraanii. Egaa baay'ee namatti tola. Rotate isaa qeyyeruu ni dandeenya fakkeenyaaf direction isaa jechaadha argaa jirtu. Direction isaa akka barbaadanitti jijjiiruu dandeessu jechaadha argaa jirtu. Bakka kana cuqaastanii direction gara barbaadanitti naannessuu dandeessu akka barbaadanii argaa jirtu. Direction qeyyeraara jechaadha. Haala duraatti deebisee jira. Right kan jettuun fudha. Egaa namoonni editiin beekne seeraan ilaaluu qabdu. Maaliif jennaan YouTube hojjechuu barbaaddu editii kana immoo siniif hin galle taanaan rakkisaadha. Kanaaf xuruutti nu hordofuu qabdu jechaadha. So appiin kun haaraa waan ta'eef argaa jirtu promotionoota irratti galaa jiranii. So yeroo tokko Wi-Fi close godheeni xuruutti siniif agarsiisa jechaadha. Wi-Fi waan tan baneeruuf appiin kun haaraa waan ta'eef promotion irratti hojjetaa jiru jechaadha. Maastaawoqiyaa namoonni YouTube hojjetan maastaawoqaa beektu jedhee yaada. So egaa amma saayizii isaa fudhannee jirra. Amma yoo barbaanne background kan jettu kana cuqaasne yeroo tokko argaa jirtu. Background kana argitanii jirtu. Yeroo tokko background kana suuraan inni nuuf kenne qoona jechaadha. Like akka kanaatiin chaanaalii keenya qofa kutee nuuf baasee jechaadha argaa jirtu. Photo editiif isin barbaachisu photo kamiyyuu fudhattanii irratti fayyadamuu ni dandeessu jechaadha. Kun amma isinitti agarsiisuuf jechaadha. Fakkeenyaani kan isinitti agarsiisaa jiru ammasumatti bareeduu dhiisuu danda'a. Garuu fakkeenya isinitti agarsiisuu barbaadeenani. Isiniif galee ijoollee Oromoo koo. So next mee kana fudhannee jirraa jennu chaanaalii keenyaa fi saayizii kanaan erga fudhannee booda gara barbaadanitti akkas naannestanii butuu dandeessu. So salphaadha. Achi apply jettu. Next itti aanu ce'uuf jechaadha. Apply jettu. Editii itti aanu immoo barreeffama fakkeenyaaf barreeffama iskiriinii kanarratti dabaluudhaa fi maal goona bakka kana barbaanna jechaadha. Ni jira yeroo tokko akkas ziqqa goone addana jira argaa jirtu. Text kan jedhu. So text kana yeroo tokko cuqaasna. Text erga cuqaasne jecha kanan xaafa YouTube barnootaa jedheeton share godhe barnoota akka inni ta'e namoota yaadachiisa jechaadha. YouTube barattootaa yoon jedhe writing godha. YouTube kana haala barbaanneen barreeffama kana haala barbaanneen iskiriinii irra kaa'uu dandeenya jechaadha. Agartuu guddisuu nan danda'a akka barbaade. So deebi'ee immoo yoo barbaadan barreeffama kana edit godhuudhaa fi bakka kana yeroo tokko cuqaastu barreeffama kana yeroo tokko barreeffama cuqaaseen jira. Fakkeenyaaf keller kan jedhu kana yeroo tokko cuqaastu kellerii isaa jijjiiruu dandeessu argaa jirtu. Kellerii qeyyereen jira. Background isaa qeyyeruu dandeessu argaa jirtu. Background qeyyereen jira. So saayizii isaa akka barbaadan gochuu dandeessu. So bakka barbaadan kaa'uu dandeessu jechaadha. Argaa jirtu. Yookiin akka namni argutti akka barbaadan bakka kana cuqaastanii immoo direction isaa akka barbaadan gara barbaadanitti siqii godhuu dandeessu walis butuu dandeessu. So achiiti yeroo xumurtan immoo maal gootu apply ishee jettu kana fudhattu jechaadha. Apply jettu. Isinitti agarsiisuuf waan ta'eef kellerii bakka barbaadaniin fudhachuu dandeessu. Barreeffamas immoo wanta viidiyoo keessan ibsu sana ittiin hojjechuu dandeessu sin editii kanaan. So amma maaltu jira? Next yoo barbaadan fakkeenyaaf istikerii garaagaraa kanarra kaa'uu yoo barbaadan istikeroonni ni jiru jechaadha. Istikeroota kana fiddanii kaa'uu dandeessu. Fakkeenyaaf namoonni akka isaan suspense ta'anii ilaalaniif maalidha jedhanii akka isaan ilaalaniif fakkeenyaaf bakka kana jirti kanan isinitti agarsiisa. Yaadachiistuu fakkeenyaaf namoonni akka isaan suspense ta'anii ilaalanii fi yaadachiistuun kun nuu jirti jechaadha. Kunoo bakka kanatti kan argamu yaadachiistuu kanan cuqaasu yeroo tokko ardana kan argaa jirtu. Argaa jirtu saayizii amma barbaadan guddisuu dandeessu. Saayizii isaa guddisuu fi kunoo bakka kana cuqaasuu dandeessu.
So saayizii argaa jirtu bakka kana cuqaasee akka barbaade xiqqeessuu guddisuu nan danda'a jechaadha. So erga kana xumurtanii booda raayit kan jettu kana cuqaastu yeroo tokko raayitii cuqaasee jira. So akkasiin stiikerii illee dabaluu ni dandeessu achi appilaayi jettu jechaadha. Appilaayi jedheen jira. So viidiyoo kanarratti mee wantoota garaagaraa dabaluudhaaf ammallee akka nama hawwatuuf akka namatti toluuf baakgiraawundii jijjiiruu ni dandeessu ammallee. Baakgiraawundii kana irra deebitanii jijjiiruu ni dandeessu. Isiniif galee baakgiraawundii kana gaalerii keessaatii as cuqaastanii yeroo tokko cuqaastanii kana keessa seentanii faayila keessaa baastanii dudduuba isaa waan barbaadan duukaa gashuu dandeessu. Fakkeenyaaf kuni gashaan isinitti agarsiisaa jira jechaadha. Mee approve waan ta'edha jechaadha. Wanta mirkanaa'een isinitti agarsiisaa jira waan ta'eef baay'ee salphaadha. Xurutti na ilaaluu qabdu. So fakkeenyaaf dudduuba editiin hojjedhaa jiru kana fakkeenyaaf suuraan isiniif gashuu fakkeenyaaf akka isiniif galu jechaadha. Xurutti akka hubattaniif suura barbaadan gashuu dandeessu. Fakkeenyaaf suura mucayyoo kanaa fudhannu. Suura mucayyoo kanaa fudhannu fakkeenyaaf suura mucayyoo kanaa fudhannu fakkeenyaaf. So suura kana saayizii barbaadanitti kutuu dandeessu jechaadha. So raayitiin jedhee argaa jirtu. Baakgiraawundiin qeyyeree jechaadha. Argaa jirtu baakgiraawundii dudduuba isaan qeyyeree jechaadha. Achi appilaayin jedha. Garsitti nu ceessa jechaadha. Next amma baakgiraawundii waan jijjiireef suura nuti hojjennellee barreeffama nuti hojjennellee kiloozii godhe jechaadha. Akka inni mul'achuu akka isheen mul'achuu qabdutti. So amma hojjechuu dandeenya gaa tekstii keenya irra deebinee. Tekstii kan jettu sila isinitti agarsiisara tekstii cuqaasna. Tekstii erga yeroo tokko cuqaasne yuutuubii barattootaa kan jedhu kana yeroo tokko raayit goona argaa jirtu. So haala barbaanneen saayizii kana guddisuu xiqqeessuu ni dandeenya. So argaa jirtu addana filannoo isiniif kaa'uu danda'a. Ispeelingii kana jechaadha akka barbaadaniin. So maraxanii akka bareedutti akka namni ilaaluu danda'utti damaqqa kan jedhu ammoo waan damaqqee mul'atu erga kana gootanii booda maalidha shaadoo itti dabaltu jechaadha. Shaadoo kana ziqqa gootu isa jalqabaa kana ziqqa gootu dudduubarra jiru kana ziqqa gootu isa fuulduraa kana itti baay'istu jechaadha. Boggee jedhee akka mul'atutti. So haala kanaan argaa jirtu gubbanatti ol gottanii kaa'uu dandeessu. So achiitii erga fixxanii appilaayi jettu argaa jirtu. Stiikerii illee itti dabaluu ni dandeessu. Stiikeer kan jettu kana cuqaastanii. Stiikerii kunoo isinitti agarsiisa. Stiikerii kana jechaadha. Suspense kan nama taasisu. Kana ilaaluu dandeessu. Stiikerii kanaan namoonni akka isaan hubatan gochuu dandeessu. Appilaayi kan jettu kana keessa seentu yeroo tokko. Okay, baay'ee namatti tola. Kanaa ol kan bareedu sun lixaafii yookiin suura kanaa ol bareedu hojjechuu dandeessu. Isinitti agarsiisuudha jechaadhaani. Barreeffama san barbaadan fayyadamuu dandeessu. Waan barbaadan irra kaa'uu dandeessu jechaadha. Ediitii gootanii itti daddabaltanii. So amma nextii save gootu jechaadha. Gara faayilaatti baastu. Save jennee faayilatti baasuu dandeenya. Bakka kana save kan jedhu cuqaasna yeroo tokko. Baay'ee namatti tola. Save godheen jira. So bakka barbaadan abbaa barbaadaniif share jechuu dandeessu amma. Suura kana seevii godheen jira jechaadha. Argaa jirtu saayizii yuutuubiif ta'udha. Indeganaatti yuutuubiif akka ta'uttis crop gochuu dandeessu, kutuu dandeessu. So baay'ee namatti tola. Appilikeeshinii kana maal goona? Linkii isaa descriptionii irraan isiniif kaa'a. Komentii irraan isiniif kaa'a. Shumbee tunaa yuutuubii irraan isiniif kaa'a jechaadha. So baay'ee namatti tola. Chaayinaalii keenya subscribe nuuf godha. Nextii ammallee viidiyoo taanu keessatti viidiyoo namatti tolu qabadheen isiniif dhiyaadha. Galatooma turtii gaarii.